هاوي إذا قالين كنجرو ما أدري جورتاني أمنا لك نيتوركين باينا مجيكايو. أوكي بريدة هاي. أوكي أوبسنان غلطومي. إنقادا أكما بيكامو أو دكتور هاوي كوميسي تكافتي منا هيماتيني والرجيتة ويا أكا إزابة قوتة سنين هكا والبراك أبدا. نوهمتو بلما قبرنيتو رئيس بلما رتي أرقمو كيتي في غلطومي. barakana keessa namni beellama guutuyyuu hin jiru yaa'u amma ebaluu dubbate walitti girrigirri jechuun maltanii kalaas nuti kunoo Mansuurillee hangafni keessan as jira nama jabaadha warra itti dhufattillee homaa rakkoon qabu nuti ka barbaannu farsanaalii namni walitti dalagaa qabdan namni dalagaa irratti walloltan obboleettii kee hawwiidha Muniirillee isimmaan itti mateeti firooman qabanii intala Oromooti ulen akkasuma everything hundi kennayyuu nu tokko maatiin garaa tokko hojii asirra galti kana waliin hin jiru baga nagayaan dhufte maalin dhufte akkamiin nu dhufte waan abdii si bira kaayannee keessattuu isii osoo hin ta'in kasi amanee sitti kennate amaana hirreegii nuu fidi nu warra galtirratti waliin ture Ahmadi Muniirii fi ijoollee osoo as turanii fi أنا في ورا جفتات ورا نما كم سديت ورسي أمانة يجوا أواصل بلان هاوين أكولتي نمنيو ولله وان غاري ولين هنجرو ولين فارس وان كانوا بدأتله أك نما ريف لفاول لفو نما بكا غاري كودن دو نما ثانو دبي نما لفت أبي كوتو كوتي وان كان كثير كبي أما نافتي يو ولله أوكي أنا منصور يو ولله ولين فارسين يوكي ولا رزنا يوكي بوكسين إلكا ولا رأي أوانته عملوا منهم ولا لسنا هذا شيطان ولا لدومني أرارما في أمني أورمو سي أبدنت سي أمنة وبريتين تناسيمات لكن كباجت إسحاق غوري وان الرجيت في دي سنجنة أمانة ستكننة مال النترفته سنجنة دبي ما جباب سنة كإسحاق يوفي تأمل لوك رينغدا Pada cara tak kau fana kenni, nayo kenni tadi. Silanu tiada erganne tu reyu, acire dumara jadi terang. Amma cara kia cara. Amma dekat suami ti, amma dubin dego gore. Jogong gore amiti, wanta tu. Tidak, mungkin kalau yo ya debra kabate ya daba tu, ati sirri magafate, kasumat terdande mene bello masani nadabani, insyaallah. Ayah dia ada kegawat di luar dawi. Kaleessa gaafa hojii kana eegaleetiin jedhu haadha manaa turakkatee haadha manaa waliin jammaree adhammoo maqaan iddoo kana jiru Dr. Ifnaan ka jedhamu Ifnaaniin tun daa'ima isaati haadha manaa isaati nama sadii daa'imti isaa xiqqoon narratti namni nama sadii narra qabsaayanii jalqaba haadha manaa waliin eegale mee keessan na argaa Oromooti waa hedduu na saama booda bakka kun booda yaadni keenyaa galeera Omar akka qabulma هذا منا ماتي إسا أبا منا تتجاوزه أما يو سيرانتي والله كان كوي أبسنان أنو ده بسارة ولين تنبضينا كذا كيفدا إنا منا كذا كذا تهوي يو سينا وابلة تته جارتين تيور الله كنا ولين تنبضي يو نتوف متمرة أنا تهيمتان أدو أدو جارتين تيجي تعرف توكل سينا تعرف تته أنا تهيمت نودي أما سرن الله Seris abba mana jiru isa dunga fachisu sigale kanafi obsinani manuga fachisa obsinan Oromon kuma sadeti warra gasir jiru kuma sadeti foi si amane obboleza kenna ilmu Oromoti qero Oromoti obboleti te tusi mate amana sikkenete wa wolindara idan herrega gori fidi sinjere malin dufte wan dufte nu beisi set ya dawi borete debina Aye galatoma duraan dursee hundumti keessanii nu kabajjitanii guyyaa beellamaa keenya inni asitti argamuudhaaf kabajaa guddaa isinii mala jechuudha. Ittaan suudhaanii rabbiin nama dhugaa dubbatu nu haa godhu dhugaa namootu dharri haa cittu akkasuma immoo akkuma Oromoon bilaan koomee yeroo guyyaa ulfaataadha. Gaafa gabaa bade gaafa gabaa galaa jette Oromoon saala wala. Kanaafuu an daqiiqaa 5 waan haasa'u qabaa. Nulle yoo haasa'u barbaade gaafii fi ka barbaade jedha akka nama paarlaamaa taa'uutitti qalamaan barreeffatee gaafii irra qabu yoo jiraate jechuudha. Achiin booda egaa yaada baddeen booda qashan keessatti na gaafachuu dandeessa.
Achiin booda baqqanaa ta'utti dhuftee yaada kee jidduudhaan oonatti dhuftee jette yaadni namaa nama harkaa fashalaayaa jechuudha. Kanaaf tokko kanarratti Kani miti nama nu wari kana baay'ee as jala ijoolleen gurguddaan eeggataa jiru as jala ijoolleen obboleewwan kee. Deeqaa shanii xiqqaadhaa just 4 minutes deeqaa afuritu haa ta'u just. Okay? Afur. Qofa kaleessa akkuma nama tokko jaalalaaf kabajaa walitti dhufnee ani fawwiin biizinasii waliin eegallee kun anaaf sirraa hin eegalle yaani namni kamuu biizinasii waliin dalagaa biizinasii waliin dalagee jaarsaaf jaartii caalaa walitti dhiyaatu hin jiru jaarsaaf jaartiin wadhabdii isokee wadhabne garuu gaafa wadhabnu kana hawwiin waa irraa kaatee wanni si irraa kaatee jalqaba wadhabbii kana kompiiliin godhaa turte gama sooshaal miidiyaatiin illee waa'ee birrii osoo hin taane jalqaba waa'ee tiktookii isii irratti gubuuti. Tiktookii kana ani yookiin fira yookiin manaajera yookiin nama tokko kaampaanii tokko keessa qabaatee irratti gubu tiktookii hawwii akka milkii yookiin jaartii milkii gubuu hin dandeenye uummanni 7,000 kun hin beekaa kun dubbina akka soba taate soba tokkoffaa achitti qabadhaa isin jechuu barbaada. Lammaffaa tiktookiin guddichi gubatee akkaawuntii haaraa follow godhaa jettee hawwii goobanii mee akkaawuntii kan namni 7,000 dhaqaatii ilaala akkaawuntii kana gaafa yoomii bantee jirti gaafa nooveembarii tokko bantee jirti guyyaa 18 dura jechuudha. Kun jedha. Sadaffaa hawwiin waa'ee maallaqaatti osoo hin darbine milkii na qabsiisee milkiitu na qabsiisee biyya kanaa na galche jettee akkamitti na qabsiisee na galche ka jettuuf immoo ragaa hin fidattiisi ani immoo ragaa kunoo nama siin bira qabamte dhiira siin bira qabamte rikoordii si dhageessaa yoo rikoordiin kun sirriidhaa miti kijiba jettan abbaa barbaadde asliin Dubaay keessa Muniirillee Dubaay keessa bakka buuftee nama siin bira qabamte isin dhiyeessuu danda'a. Namni tokko gaafa mana murtii dhaqee jedhe abbaa murtii afotti yookiin abbaa murtii kenna afotti tokkoffaa ragaa viidiyoo dhiyeeffata yookiin lammaffaa rikoordii dhiyeeffata sadaffaa barreeffama guyyaa hojii dhiyeeffata arfaffaa suuraa waan sanii dhiyeeffatee jennaaniin kun ragaa tokko jechuudha. Ani ragaa an qabu isin qabamuun kunoo isin dhageessaa akkatti qabamte mucaa bira qabamtee jette kunoo dhageeffadhaa. Seetii ol fuudhee cuma bakka illee beeku gara shumaraatti musanii dabarsanii rodayaan anallee mucaa waliin jira. Ijaalle mana aayidii Asli assalamu alaikum warahmatullahi. yaada ta'uudhaalee si wal fuudhanii ta'ee beekteen na gotti gara qabbanii gara nagalii banaa si utuma bullee asii. Amma sagalee osoo hin taane mucaan yoo tiktookii qabaatan nama sadii waliin qaban hawwiin nama sadii waliin qaban dhageeffadhaa dura ila dubbiin waan deemaatuuf isin hin galle hawwiin adda Itoophiyaan jirtu asli si haa galu dubbiin guruupiin deemaa suudii keessa dhossanii suudii keessa ta'anii piroomooshinii irra dalaganii qaniiti ana maqaa balleessaadhaaf inaaffaadhaan narratti duulanii qanii hawwiin suudii dhufti torbaan tokkoon booda jedhaniiti isin immoo piroomooshinii dalagaafii jiran an dhuga garaana nyaata. Kanaaf jennaan tartiibaan deemnaa sagalee kana bichaas nama si waliin qabamte akkam qabamte naa dhageeffadhaa. Beektee akkuma isiin dhuftee dabala beektee sadii deegaa tokko nama wanti yoo isiin sitti wal seekii wal fuutee yaatoo jechuun bakkuma dhufa illee beeku abbuu gara shumaraatti namoota sanii dabarsanii mana yaada anallee mucaa waliin jira. Wanta deema aayidii jiran gaafa isaan lama ijoollee durbaa sadii wayii qabanii. Argisanii ijoollee durbaa sadii wajjin qabamti. Mucaa dhiiraa bira dhaqxeetiin ijoollee bira qabamti. Obboleessi jira ragaan lammaffaa sadaffaa mucattiin abbeeraa isii jirti. Ani kanarratti maatimasii isitti raga. Arfaffaa isiin akka isiin qabtiin rikoordii isiillee yeroo barbaadde isii banaa kana gabaabsee bira ta'a. Yoo na amannee jechuudha. Kun maqa balleessaa guddaadhaa Oromoo namni 7,300 kanallee akka milkiin hin qabsiifne naa qabadhaa. Wayiimsin hin jedhe. Okay? Sadaffaa dhadha. Sadaffaa maallaqaan na himatte hawwiin. Maallaqni isiin na himatteen dhaqnee kaalkuleetii gochuun duratti ji'a waliin dalanne hawwiin hin amanne. Ana bira wajjin ka dalanne ji'a 3 ragaa dhiyeeffachuu danda'a. Ragaa dhiyeeffadhu. Isin ji'a 5 jettee ragaa dhiyeeffadhaanii jechuu gabaabatti ragaa qaban ka ji'a 3 na bira dalan. Ji'a 3 keessaa immoo ji'a tokko bulii 15 birrii haga 10 dalannee walii herreenne birriin 5,000 hafuu isaa immoo ragatu jira sagalee isiillee na bira jira yoo barbaadan isinii ban yoo ji'a 3 dalannee birrii baasii baafnee hocii baafnee birrii diraamni 5,000 kaafuu ta'e
ji'a sadiitti illee meeqa ta'u immoo ka ji'a lammaffaa meeqa ta'e ka meeqa akka ta'e isinitti hima akka ammasiin 28,800 jettu an kalee namaa gurguramoo kampaaniin mootummaa kamiyyuu dhugaa dubbanii jenne kampaaniin mootummaa kamiyyuu yoo dhugaa dubbanne akka birrii kana dalagaa hin dalagu kun soba guddaadha soba dhugaa irraa fakkaata kunillee maqaa balleessaadha ji'a jalqabaa ji'a tokko walakkaa bu'aan nuti finne nama sadiin birrii 5,000 kun 5 kun bakka sadii adda qoodama adda baasaa ji'a lammaffaa birrii 7,000 dalannee dura ila akki gootan jalqaba ji'a manuu si gaafadhaa dur achirra kalkuleeti goona rakkin hin jiru. Asli kiyya takkatti waan tokko takkatti ma qofa naa kennu. Jarana waan bulfannee jarana waan bulfannee milkii waan tokko duuban nun deebisin milkii waan bulfannee gargar baanee jira. Waan bulfannee jira. Waan dubbannee fi waan bulfannee gargar baanee qofarra dhaabadha. Risiitii qopheessee guyyaa 3 naa kennaa jette. Maaf himata biraa maa haarawa eegaluu barbaachise jedhan. Ani reegan waa'ee guyyaa 3 miti abdii kuma ilaal. Gibaanyi tokkoffaa waa'ee dabarammati gibaanyi gaafataa jirta malee wanuma waliin galle. Murti milki waan irraa waliin gallaban ji'a wal diddanii isin jennaani hayyee ji'uma 3 ati jettu saninu haa ta'u 5 isii kanallee dhiifi amma ji'a 3 kana jennaani risiiti piriinti moomaal piriintii godhee herreega isinii fidaa guyyaa 3 naa kennaa itti lakki guyyaa 3 miti guyyaa 2 sii kennaa. Herreegee jira. Hayyee. San barbaanna yaanni mormii yoo jiraate himanni keetiif kaawulee ta'irra ba'a. Amma nuti waan amaanaa akka hawaasatti sitti kennanne barbaanna. Lammaffaa takkatti milkii kiyya lammaffaa takkatti waan kana online irra herreegdee adda baaftee gubbaa kanatti himata kana risiitiin kunillee online gubbatti dhiyaatamu waan kana lafa laallee mirkaneessinee kaanee kallattiin waan achirraa bu'aa argannee kana online irra fidannamu maal goona ka jedhu waan san gaaf sana mari'anne hin dagatin waan irra bulfannee gargar kaane san lakki qopheeffadheera risiitii piriintu godhee fidee jira jettee yoo harkaa qabaatte waan gaaf san bulfanne irra dhaabbadhu dubbadhu milkii kiyya. Ila ka gaaf san kaane irra deebi'ee herreegi ji'ootaaf jechuudha irra deebi'ee herreegiiti waan isii gabaatti isii biraafte kana na bira jira jedhi as baatu yoo ati bira isii biratti namne immoo kana jedhi waan jira lafa taa'inaan jettan sawa laalaa. Akkas. Okay. Amma ji'a 3 jettee asli abdii fi nama biraa naa kennaa jetteetiin gaafsan nu qabatteerta hin dagatin nama gaafsan qabattellee. Ila kanarratti walitti deemnee malee namni nu qabannee yookiin akka jaarsaatti lafarratti qabannee hin jiru isin malee namni as keessa jirtan. Si abdii asliidhaaf nama 3 kan sa Ahmadi. Amma ila isinitti hima ji'a tokkoo fi walakkaa dalannee birriin 5,000 baasii baafnee hojii baafnee hafuusi isiinu amantee jirti yoo isin amannee amma gaafadha yoo isin amanuu didde immoo rikoordiin jira bira waan ta'eef dura kana gaafadha. Milkii kiyya milkii dhagaarta wallahi ana jandaa barbaachallee miti nama akkatti riba dhoogullee miti kan barbaadu ani isin lamaan araaramuu barbaada si galee. Wanti nu gaafas irratti walii galle osoo isiin diddu anuuyyuu dhiisi jedheen anuu milkii hin amana jedheen keessan ummata hunda dura achi dhiibadhe ati bakka deemi risiitii san waan noo jette san godhi piriinti godhi gabaatii sanii san hirreegi uterra jirra amma isii gaafasutti hin jirru bar isii osoo walii ga'itti amannee adda baane. Okay, ayyee ani gaafa duraa isin ajjirtu waliin herreenne kajia tokko walakkaa waliin herreenne baasii keessaa baafnee diraamni 5,000 hafteedha jechuudha. Haftee kana bakka 3tti adda hirtan takka ji'a lammaffaa ji'a tokko walakkaaf jechuudha. Ji'a 3 keessaa ji'a tokko walakkaafaa hangaruu kaleessa seengadda asirratti ka ji'a 2 kennaafi jedhee waadaa galee jira. Akkasimi ji'a lammaffaa birrii baasii keessaa baasee herreegee seeraan jechuudha. Diraama
kuma torba seeltii irratti namni tokko yookiin gad bu'ee argata yookiin ol darbee argata kuma torba herreege kuma torbaa fi 500 walitti dabal ji'a sadaffaa irraa bulii 15 kan jechuudha ka bulii 15 bulii 15 anu fi kiyyaa isii kafala ka jedhe isaan jechuudha walitti herreegee baasii keessaa baasee bu'aan isaa kuma 6 kuma torba kuma 6 fi kuma 5 walii dabalte kuma 18 dhufu kuma 18 kana keessaa bakka sadiitti adda hire kuma 6 gaa jechuudha hawwii kuma 6 yoo gahu hawwii ani immoo kaashiin akkaawuntii irratti galchee Itoophiyaatti jechuudha kuma 9 kuma 3 immoo maaliif dabaltee galchite hoonaan jettan meeshaa mana keessa jiru wantoota tokkorraa hagas gaafa osoo hin taane mucattiin tun hamileedhaan odoon waliin daladdu qaxaroo rabbi kun akkuma asirratti isin bane kana qabamtee galte waan ta'eef nu baay'ee nu dhagamee kana olillee osoo gargaare odoo waggaallee na gargaaretti ani gargaara ka jedhe kuma 3 itti dabalee kuma 9 galcheefi kana immoo ragaa riisiitii harkaa qaba ittaan suudhaan ufii isiitii wacii mucattiin tun kuma 4 ka fudhattee ka fayyadamte narraa fuudhaa maal jedhaa ka fayyadamte kuma 4 kumni 9 fi kumni 4 walitti kuma 13 ta'a ammas gaafa isiin hidhamtee isiidhaa baasuuf jedheeti mana dhaarra osoo jooru asii achi gaafa isiin galmatti murteessanii kafiila isii ka duraa dhabdee jennaaniin rakkoosallee dhabdee isallee fidaanuun jedhanii isallee dhabnee galuudhaaf ishaaraa isii kennistanii galuudhaa jettu uffata birrii 500 biteefi pilaas ishiillee birrii 500 harka kenneefi pilaas meeqa ta'a kuma 14 kuma 14 kana qabadha mana kiyya isiin ji'a 3 ta'ette maabiraatii hin herreenne gaafa duraa waliin dalannu maabiraatiin 600 dhufu yoo dhiqqaate kuma 2 dhufa sababa maashinii itti daakaniif kanallee walakkaa kafallaa walii gallee ani ka maabiraatiillee isitti hin herreeganne akkasuma immoo kan mana kiraallee akkanaan teettannee walii galleerra itti hin herreeganne ka wacii mana keessaa itti hin herreeganne kana hunda kenneefi erga galteellee ani hoo rakkina qabaattee jette biyyattillee barbaadu wajja sujjisiisaa jedheeni sibiraan hafu waayifaayi illee barbaasii guutadheeni kana hunda godheef namni osoo namaa wadhabee jedhe namatti nama himata ufiyyuu na gaafatti hiriyyaa qabdi siinillee maatii qabdi as keessaallee har'a kuni birrii barbaadee osoo hin taane hawwii dhugaa dubbachuudhaafi piroomooshinii naan dalagataa jirti maqaa kee xureessitee ufii isiiti ammaan kanaa yoo gaafatan jechuun suudii keessa jirti torbaan tokko booda kan dhufti Muniir jedhullee kijibaa kaleetti yoo dalagaa dhufe uummata Oromoo dhaqanii laaluu dandeessanii hawwiin biyya keessa jirtu waanuma si cokne qofa cokame meelkii kiyya waanuma si cokaa jirru qofa cokame gaafa ani du'e maddiin marginii jettan kun hinaaffaa fi waan biraatu keessaa mul'ataa an ummata kiyya dhallee mottiin tun obboleettii kiyya yoo ila beekus kanaan nama gargaarte wallahi dabarsee ani waan siin barbaaduun gargaaru mata kana kinni hin jiru an kun hadhisi kana oli immoo kabiraa toosiin jette karaa barbaade gaafachuu dandeetti ka immoo isii ana diqqeestee maatii kee diqqeestee intala daa'ima ofii isiiti akkas ammattee guddifte san arrabsite ani dhiisu karaa gaafadhu anatu beeka rabbillee isii dhiisu anillee immoo isii dhiisu jechuudha kana waan barbaadan asli waa gaafattan moomee takkatti deebee waa gaafadhaan sagalee ol kan warri abdii hukume qilee jirta aronnoo wallahi sagaleen kiyya baay'ee itti fagaata mee afachuu al tokko baay'ee deebi'an adeebisime lakko jabaa waan akka ababaa fayoon kennin si arguun ulfaataa baay'ee deebi siifan yeroo takka sirreessuuf yeroo takka oya carraa isinii kenna obsa ana isinii kenna akka walitti gargarin carraa isinii yeroo takka dhaab Muniiri na dhageeffadhaam akka namni walitti hin buune addaan eeguu yaadatti yaaduma isaa sirreessuu barbaade amma siifaniin dubbise dubartiidha siifan deeggaddaas turtee manguddummaa turtee garuma as ture saada masbira ture okay bareeda ayyee waan xiqqishu jechuu barbaade asirratti waan lama qofa si yaadachiisuu barbaada siifan amma gisee waa dubbattu saayidiin qabatini siifan keessa galuu hin dandeettu tiifoo isiin dubartii jilma qabdu narra baas
tifozo isit group isit na bas bil No, gurupi Okay, ayera kun kabu Ahmad dubadu me Ahmad dubadu. Maaliif kanaan kan yeroo Sini kenna ko kan jibadu magawi. bakka arginetti nama musliimummaa keessa jirtu musliimaa taate sinadha. Mani sinun dabu charra isini kenna ko. Isini kenna. Munir isini kenna. Dubadu Ahmad. carraanaa kenname Muniir minuuti qabadhu. Hin dubbadhu. Wal jala yoo dubbanne sirrii miti nama asliin carraa kenneef dubbadhaa kuuwwan callisaa jeequmsa taa waan ta'eef nama 8,000 nu jira. Kanaafuu wanni dubbataa jirru waan cimaa waan kun nagarii qabu waan ta'eef jechuudha. Sa'aatii kanatti namni martuu silaa sa'aatii rafuu kaganama hojii deemu jira garuu wanni kun dirqama waan ta'eef haasa'aa jirra jechuudha. Mucaan yaada isaa irratti amma waan jiru tokko lafa ka'ee jira. Obboleessi kennaa akkuma waadaa nu seene jechuudha. Saa mucattiin haa fudhattu haa dhiistu. Waadaan deebi'ee achirra dhaabadhu dura. Waadaa inni deebi'een mallaqa hasabee dhufee jira kun mallaqa hasabee dhufee birrii 6 jedheera. Birrii hasabee haga hasabee nutti meera walumaanuu jechuudha. Mallaqa kana ammoo mallaqa kana jedhaa mucattii deebinee gaafachuu waan biraati. Isiin ka jette akkuma beekamu 128 jette. Nuti jaarta lamaanuu gamaa dhaga'uu qabna. Mucaan hasabe jenneen adda deemne hasabee dhufe jedhee mallaqa hasabee nutti meera. Dr. Asli kanarratti jaarti fudhatee mucattiin fudhachuu waan biraati. Garuu inni waan hasabee dhufee jira. Amma wanni irratti wal garaagaruu qabu guddaan isa kanaayyuu. Mucaan jira jedhee birrii 6 lafa kaa'ee birrii sanii ol hin jiru jedhee mormaa jira. Isiin hin jira hojjette sana akka itti jaarsa amansiisu sun waan biraati. Mallaqa birrii 8 minaamina godhee kaayee jira sanillee kana goonee kana biyyatti akkana ergee fi kana amma gaabii mucatti deebuu qabnaa jechuudha. Mucaan kun mallaqa hasabee dhufee birrii agana jechaa jira. Waraqaa irra qabachuu qabdan. Mallaqa inni jedhu kan akkamiin ilaaltannee mucattii gaabii dhiyeessinee fi sanirraan jaarsi waan jiru irratti mari'atee fala dubbiitti deemuu qabnaa jechuu barbaadeeti asli. Haasaa namni garaagaraa naa komii kaasu dhaabbachuu qaba. Irra caalatti ammoo nama inni komii irraa qabu kanneen akka jaarsaatitti yeroodhaaf carraan osoo kennamuu fi baatee tasna jedha. Maaliif jennaan haasaa kana dubbii isaanii tana laaluun barbaachisaadha. Amma inni namoota komatee jira nama naarrabsee jira jechaa jira. Gatii kanaaf jecha isaan nu obsuu qabdanis warri isaa inni amma isin himataa jiru kuni obsaatumaan callisaa ta'a. Akka mucattii barbaaduuf isaan waliin buutaniimi akka isii barbaadamaa jira. Kanaafuu obsuu qabda yaada jedhu qaba. Dhugaa Muniir ifna milkitu negatiivii fudhatama kan araartu. Anuma yeroo meeqanatti dawwale har'a kaleessa maal goote ilaan jara lamaanuu hin barreesse malee ittiin dawwale. Muniir baay'ee ifaajaa ture. جزاك رب سيها كفلو والله رب سيها كفلو مسكيناتي نمني نيجاتيفي نما هو باتا ربي أنا إفاجة فاجر والله أبني ديبيت ربنا أيه أما هو سجلين كيا دجامي أبدي كوي ذكاء أبدي يدوم بيوانته إيه إلا إيه كس وني تفتي أنجت شو بربادو إلا milkiin illee wanni an jechuu barbaadu himata kan keessatti himata gaafa duraa lafa keenne san jaran gaafa sani aslii kiyya simbira biyya afaan biyya akkuma jedhan sani akkaataan itti dubbatan kun wal jala nama harkaa miliquu danda'a akkaataan itti bulfanne kun nama harkaa miliquu danda'a garuu guyyaa gaafa qabatan qabannee waan jennee gargar baane qabna wal dhibdeetti mucattii sana jidduutti uumame mallaqa irratti mucattiin mallaqni an sibiraa qabu hammana jetteetiin himatti atammotu laki hamma kana narkaan qabdu jette maarre ragaa waan kana risiitii lafaa qabda waan isin jettu kana waan isin kennite kana lafaa qabda jennaan lafaa qabaa jetteetiin nama 8,900 gubbatti haasofnee qaba godhannee bulfannee gargar kaane guyyaan deemee 8,000 irratti dubbate ammallee 8,000 san turufe beellama irratti akkas galatoom maarre waan qaba gaafa san qabannee gargar baanee san risiitii qopheeffattee lafaa qabdu qabda lakki risiitii qopheeffattee lafaa qabu kana asirratti isinitti himu bakka naa godha bakka kana isinitti himee san naa laaltanii addanaa baaftanii kaasanii as gubba dhiyaattan yoo jette akkasi as dhiyeeffadhu malee osoo dubbii qabannee gargar baane san bakka ittiin godhin iddoo ittiin godhin waan biraan himatin himanni biraa duubaan dhufa rakkoon hin jiru isin fayyisuuf malee isin gargar baasuufi miti nuka bakka kana jirruufi
Kanaafatini yoo bakki tun naan taatu lakki bakka akkanaatitti qabanaa godha bakka tana walitti dachaana jette akkasin nutti himi yookaan risiitiin kunooti ragaa waan kanaa kunooti kanaa olatti naar kan qabdu jedhiitiin waan gabsan bulfanne qofarraa dubbadhu siin jedha. Lakini wanta nagola jirati rakkoon hin jiru kunis viidiyoo maabar wanti kiyya feestaalaan qabaan rakkoo viidiyoo maabar feestaalli kiyya wanni hin jiru barbaade kana isallee nuti viidiyoo hin milki abaaboo darbi yoo jiraate maamiliit okay sagalee kiyya ni dhagayamaan hin dhagama dhubar sagalee kiyya ni dhagayamaami ni dhagama okay obboleen kiyya waan tokko jira waa'ee dhuunfaa isii nageenya isiitiif akkaataa biyyarraa itti oofne akkaataa biyya jiraachuu kana waan takka isin gahu qaba dhuunfaa isiiti nageenya isiitiif sani achi keessatti lammaffaa anaaf isiin kaleessa irraa jalqabnee milkiillee promoot godhaa turre anaa fi rabbiin na harka viidiyoon ni jirti tiktook irratti waraabamee jira santuraatiillee isaan dhoobaleeyyanii addunyaarra warri jirtan warri Dubaay jirtan miicharraa bitadhaa tokko ija bitaati ana waa'ee moromootii minamini kanni dawaan kiyyaa fi kun ana dura jirti dawaan kiyyaa fi dawaan milkii garaagarummaan qabu no xiqqoo shawaafa nuuf laala ammeenya waan fudhatee no lakki waan isaafis faallaa ture jechuudha nuti walitti isin araartuu fi kawaa'ee risiitti dhiyeeffadhu mucattiin tun haqa malee natti qabattee qabeenya hamma kana ga'u sobaan natti qabattee yoo jechaa qabaatte risiitii kaleeffadhu risiitiin qabdaa jennaan guyyaa sadi naa kenna risiitii kiyya dhiyeeffadhee dhufa rakkoon hin jiru jette hayyee jennee nullee qabasan hin gargar baan ammoo risiitii sana as gubbatti himamoo as gubbaa miti bakka biraa bakka itti himu qaba yoo jette kana yaada kamtee kaleeffadhuuti yoo lakki asuma gubbatti hima kunooti risiitiin kana jetteetiin harkaa qabaatteef lafaa qabaatte nuti as qabachirra dhaabbanneetiin waan biraatitti seennaa dhimma biraa irraan dubbatin dhimma risiitii gaafsan qabannee gargar baanee malee galatoomaa dhaqii. Anka jedhe risiitii osoo hin taane fakkeenyaaf namni asirra jiru man beeka waa'ee ollaayii fakkeenya risiitii kana yoo waliin gurgurtee birrii fudhattee jette hin gatta guyyaa shaniin booda bakka jiru iyyuu hin beektu. Anka jedhe herreegee isaa na eegaa siin jedhe kana irra deebee jechuudha. Irra deebee ta'uutu jira. Ila milki bakka irraa piriintii ta'uutu jira. Bakka irraa piriintii ta'uu qabaa. Harkan jiru dhuga bakka irraa piriintii ta'uu qaba jechaa kaleessa lafa keetti moo lafan kenneetin. Warra fakkeenyaaf deliivarii jechuun warra deliivarii gaafadheennaan piriintii isaan hin kaa'an yoo guyyaa darbee siistema keessaa balleessan. Riisitii isin jettu riisitii kana akkasiin jettu akkana tokko laakka tokko 5 10 20 akkana akkasiin jettu. Kana already laakkaa'uu hin danda'an already barreeffadhaa deema waan galu hundaa barreeffadhaa deema kan kaalkuleet irra deebeetiin okay waan isii kennullee already herreegee duraa dabarsee kenneef rabbi fidee gargaare malee haqqi isiin natti darbiteetii miti. Atamma waan akka jaarsaatti si gaafannu risiitiin maarree warra deliivarii bira jira warri deliivarii ammoo tu bira dileet godha wanni risiitii takka nama jedhee lafaa qabu hin jiru wanni lafaa qabu tana malee ammattu maar kan qabu jechaa jirtaate waan amma waraqata agarsiiftu kana. Herreegee jira already haqqisii wanta hafee hin jiru bookee gara isii darbe malee rabbi isii gargaaree irra deebee sirriitti herreegee birriin isii meeqa dhufte 9,000 dhufte 9,000 keessaa meeqa kennee birrii 14,000 5,000 dabaleefi jechuudha. Okay kanayyuu akka gargaarsaatti kenneef kanallee godhee biraa namni yoo na gargaare jette guyyaa tokko hawwiin na himatte osoo keessaan chaat naa gootu Enggak dukan mana jet sisa babaan ini gadi bayar video nara gudde wante sisa babaan tadi kaje video wan nasib sagale situ jira kana karaga tibban ganda kana milki anyade
maqaballeetii fi waan biraatu jira shara biraatu duubaan jira jechuudha. Fagoona jalaan deemin milkii kiyya fagoona jalaan deemin. Maarree ragaan guddaan wanni namallee nama araarsu waliin nama araarsu ragaan guddaan risiitiidha. Yoo risiitiin jiraate takka lama jedhanii walitti qabanii waan calqabarraa haga dhumaa bahe herreeganiituma gargar addaan ka'an. Wanni asirree hin herreega jettu tuni herreeguu kan kennuti maalitti amannee sirraa fudhannanu. Herreega risiitiiti wanni barbaannu ragaan guddaan herreega kee hoo maalitti amannee sirraa fudhannanu. Ayyee ani herreegee jira. Yoo amantan ani naman sodaadhu rabbiin sodaadha malee. Rabbi jedhee kana fide yoo nama nottan abbaan dhimma isaati gara barbaadeen deemee karaa seeraatiin illee barbaadu na gaafachuu dandeenya. Gaafa walitti gallu kakannee mallatteessinee walitti hin galle fedhii keenna walitti galle gaafa gargar deemnu illee fedhii keennaan gargar deemnu garuu akkana maal samannaa ka jedhu hin jiru an gaafa duraatu jaasanaa kennaa hin kenna dhullee kamaan tole isiin ani haqqummaa tiyya ani nama ol guddatu guru an kana qofa laalu laal waa baay'ee laala nama baratee mucattiin itti fakkaachuu danda'a. Ilmoo dubartiin waa baay'ee suba. Isiin otoo amma gaafatte osoo kaatee karaa keessa barate milkii waa barbaada maallaqa naa kenne akka kennuuf illee beeku. Garuu otoo kun hundi jiru siin gabbaatee maqaballeessaadhaan otoo waa akkanatti himini ol baateetiin tiktook gubbatti viidiyoo irraa eegaltee sababa gootee na qabsiisee irraa eegaltee maqaa lama sadii laal kijibaan daballeessitee arfaffaa birrii na nyaatee jedhe. Kuni waan hin jirre dhugaa jirtu uummanni Oromoo kun argee lafa kaa'uu dandeessa akka jaarsaatti gaafii sii gaafachuu dandeessaa deebisanii kan. Namni yoo kakuma yoo namni diraama kuma 128 ka gutaate inde mootummaan biyya kanaatu nu barbaada maal gurguratu silan kaleelamaa gurguramoo kampaanii mootummaa Ameerikaa yoo jiraatta warra Ameerikaa mee diraama kuma 128 miliyoona 3 ja'a sa keessatti dalaganii gaafadhaame kun waan hin jirre kun nama dhaga'uu fi namni nama kolfaa guddaadha. Jaran ani gaafii irraa bu'uuf deema. Ani gaafa durallee waan kana wanni kun beeyta osoo jaarsa kennatanii bifa jaarsummaatiin salphisanii ilaalanii jecha hangaafsanillee qabadhee ture haa ta'u malee mucattiin dhugaa himachuu dandeetti dhara himachuu dandeetti. Sanisiif rabbi walitti beeka milkii. Jaarsi wanni inni ilaalee dubbatu maali? Waan abbaan himateerra dhaabbatee dubbata malee garaa namaa beekee nammootu waan abbaan sun haqa abbaa sanii beekuu hin danda'u. Afaan namaa irraa dhugaa argatan waan ta'eef. Kanarraa kan hafe ammootu kanarraa kan hafe. Nu mucattiin kuma 100 hagana jetti. Kana jetti. Maarree dhugaan haqni dhara ta'uu dubbii kanaa kan mirkaneessu risiitii qaba. Risiitii isinii kaleessan jettee jennaan qabasaniin gargar taane sii galee. Qabasaniin gargar taane qabasaniin walii jechaane. Ati risiitii isinii fide jettee deemte. Har'a yoo nu mormitu immoo osuma dhugaa qabaatte iyyuu situu iyyuu badaa fakkaataadha. Risiitii isinii fide nuun jette. Risiitii amma yoo risiitii hin didde gaafasuu jechuudha. Silaa kan diduu qabuti. Gaafatee jira kampaanii gaafatee jira. Gaafatee jennaan ji'a tokko qabatu siin bira ji'a tokko tureennaaniin already diilee ta'aa naan jedhan. An already kabarreesseen qaba. Baasii baasu jira galii galu abbaaniin galmeba. Manaajarri hojii kana ana malee hawwiidhaa miti yookiin nama biraatii miti. Erga si herreegeerra deebee waan isii laallata ka jedhe hundayyuu kuma 9 si kenne bira dabarseen kuma 5 kenneef. Intifaa yaa inni kamaan kan yoo amma kana mati garuutti yaada fi kenna dhaggeeffadhu. Ati kampaanii risiitii baasuudhaan gubbaatti sadi booda hin badaa jette. Risiitii dhabnaan yaadannoo si bira jiru hirreeyde. Akkatti dubbii tolfadhu kaa. Hirreeyde wanni ati harreeyde birrii amma nutti himaa jirtu kana risiitii arguu hin dandeenye jechuudha. Kanaami gabaabatti. Abdii amani masii ta'ee dubbii ujjala balleessaa isa waan dubbii magabaabdu. Risiitii dhabdee bakka jettu yaadannoo si bira jiru kan mana keessa jiru waraqaa mana keessa jiru hirreeyde birrii meeqa dhufu? Kuma 14. Kuma 14 dhufe. Okay. Abdii dhageette amma abdii inni waan jiraa jiru haasaa immooshin nama haaratee harkaa abadu malee ani risiitii isinii fida jedhe. Kompiitara keessaa kampaanii keessaa dileet ta'ee hin dhabame yaadannoo mana jirurraa kuma 14 hirreegee dhufee jedhaa jira. Waan mucattitti taritti hare Ahmad Abdii keessaa Abdii Ahmadiin keessaa mee u'uu fi Muniir garee mucattiiti jedhe. Ahmad